Tole yeroo tokko ilaalchi nuti ilma namaatiif qabnu jechuudha. Ilmi namaa akkamiyyuu taanaan ji'a sagalitti dhalata. Isinii galee dhiiras ta'ee durbas ta'ee ilmi namaa akkamiyyuu taanaan ji'a sagalitti dhalata jechuudha. Kanaaf ilaalchi ilma namaatiif qabnu xiqqeessuun nurra hin jiraatu. Yeroo kamuu taanaan dubartiinis dhiirris wal qixaadha. Wal qixa. Yaa saalatu gargar nu taasisee malee wanta garaagarummaa qabnu jechuudha. Maaliif yaaduu shamarranii ishee yaaddi dhiirri hin yaada. Waan hundumaa wal qixaadha bakka. Garaagarummaa wanti nu godhe tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Garuu saala qofatu gargar nu taasise malee wanta shamarran hojjetu dhiirri hin hojjeta. Wanta dhiirri hojjetu shamarran hojjechuu hin dandeessi mirga qabdi. Keessattuu bara kana jechuudha. Kanaaf shamarran kamiifiyyuu gadaantummaan laatamuuf hin qabu jechuudha. Shamarran iddoo ishiitti kabajamuu qabdi, dhiirris iddoo isaatti kabajamuu qaba jechuudha. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo. Bakka jirtanitti nageenyi baraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Biyya keessas biyya alaas kan jirtan hordoftoota koo ammallee irra deebiin baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Tole warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Yoommoo viidiyoon keenya isinitti tole like gochuun jammaraa isiniin jechuun barbaada. Amma har'aatti waan na jajjabeessitaniif galatooma yeroo hundumayyuu na wajjiniin jirtu. Tole har'ammoo viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka isin barattanii fi keessattuu ilaalcha shamarraniitiif yeroo kana shamarran keenyaaf ilaalcha akkamiitu qabama kan jedhu isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Tole egaa miccoo tokkotu kan ishiin turte biyya Duubaay keessadha jechuudha. Biyya Duubaay keessa turte haa ta'u malee micoon kun biyya Duubaay deemtee hojjetachaa turte jechuudha. Abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa ishee wajjin kaleessa jaalalumaan kan isaan wajjiniin deemanii har'a garuu gaafa ishiin yaa'uudha. Jireenya ilma namaa jiraatu keessatti dhiirris ta'ee durbas ta'ee waa xiqqoo harkaan qabate jennaan eenyumtuun qeeyyarama isinii galee ilmi namaa kamuun qeeyyarama jechuudha. Egaa haa ta'u malee micoon kun biyya Duubaay kana deemte. Waggaa lama hojjette keessatti baay'ee ishee dhukkubaa ture jechuudha. Micoo kana baay'ee ishee dhukkubaa ture. Akkasuma maatii ishiillee harka qalleeyyii turan jechuudha micoo kana. Innaa gaafa kani abbaa manaa ishee jechuudha akka ishiin deemteen birrii ji'a torbaa qofa sarratti ergiteetu saniin booda itti yaalamaa turte jechuudha micoon kun. Inni garuu namoota qabu gidduu isaanii jirti jechuudha. Namni shamarranidha gidduu isaanii jirti ishiinu. Maal jettiini akkan ishiin kan akkana goote jettiini isa ishiin dhukkubsattu dhoskiteetu yaada biraa itti haasofte jechuudha. Mucaa kanatti jechuudha. Miceetti ishiin goddanyaa miceetti kanaa jechuudha. Egaa haa ta'u malee dhiirri immoo hamma keenya obsan qaban isinii galee hamma keenya obsan qaban akka waan miceettiin baalagee fi akka waan miceetti yeroo hundumaa hojii hin hojjennetti akkasitti yaaddeetu akkasitti dhaqxee itti odeessiteen jechuudha bilbilaan abbaa manaa kanatti jechuudha. Egaa micoon kun akkana jettee haa haasoftu malee micoon kun immoo wanti ishiin irra jirtu dhukkubsatti baay'ee deddeebitee yaalamti. Warri bira turan jirtu immoo akka ishii birri ishiitiin yaalamtu malee birri isaaniitiin akka ishii yaalamtu fedha hin qaban. Kanaaf sababii kanaatiin micoon kun yaalamaa turte jechuudha. Waggaa tokkoo fi ji'a lama ji'a torbaatti ergitee waggaa tokkoo fi ji'a lamaatiin immoo yaalamte isa kaan gaafa wanni jettu gaafa wayyooftu galii jedhaniin jechuudha warri asii warri jaraachuudha galeedhanii tikkeetti muraniitu gaggeessanii gara Itoophiyaatti. Micoon kunis namatti hin himanne silaa abbaa manaa ishii faana waan wal loltee jirtuufu kaleessas immoo gaafa ishiin biyyaa baate qabeenya qabu turan jarri kun garuu qabeenya qabaatan iyyuu malee dabalata kan ishiin manaa baate. Kan ishiin deemtee fi dabalataafidha jechuudha. Egaa haa ta'u malee micoon kun gaafa ishiin galtu namni booleetti dhaqee illee ishii fudhate hin jiru. Qaxxitaanuma gallaan manatti galteeni. Micoon kun gaafa ishii manatti galtuuni yeroo ishiin galtu inni mana hin jiruuni. Daganaa warra ollaarraa bilbilee lakkoofsa isaanii bilbilee inni dhufee ganaa mana naabanee jette akka haasoftutti jechuudha. Egaa dhirsaafniiti waan ta'eef kaleessa jaalalaan isa biraa deemte har'a immoo micoon kun dhukkubsatteetu gara manatti deebitee galte jechuudha. Inni immoo gidduu kanatti oduu baay'ee waan funaanuu fi shamarran biraa jaalatee shamarran biraa irraati birrii nyaateetu jechuudha. Hojii guddaa jammareetiin jira. Egaa gaafa ishii micoon kun galtu maal godha akka waan ishiin kan ishii qabdu balleessitee kan isaatti galteetti akkasitti tasaabeetu otoo mana tokko wajjiniin jiraniiti himata irratti saaqeen. Gaarii naa qaba
ilaalcha abbaa fi haadha manummaa akka jabaa itteenye walii fuuni jettee egaa har'a immoo gaafa ishiin dhabdee dhukkubsattee isatti deebitu midhaan harka korraa fuudhee nyaatutti ilaalcha inni naaf qabu ilaalcha gadaantummaadha jettee bakka akka bifa namaatti na ilaalu jettee yeroo hundumallee taanaan isa kalee seen gaddaa hiriyyoon isaa dhufanii mana keenya wajjiniin taphannee maal jennu hiriyyoon isaas mana keenya dhufuu baqatan jettee bakka bifa namummaatiin na ilaaluu dide jette bifa namummaatiin anis kana booda maatii koo sin gargaarree maatiin koo harka qalleeyyiidha maatii koo sin gargaarree innis akkas ta'ee bakka waan godhu wallaalee abdii koo kutadhe jette abdii koo gaafan kutadhu dhuma isaarratti otoo ani manicha keessa jiru himata narratti saaqe jette himata gaafa inni narratti saaqu dhaqee mana murtiitti iyyadheen dubbadheen himadheen maadha jedheen anis dhaqee marsii deebseefi jette jennaan manni murtii isoo waan kana tokko otoo hin dubbatiin birrii quubsee jette shaanxaa koo qofa. Egaa abbaan murtiis dhufeeti saree godhee na abbaarra jette manarraa sareedhaafuu iddoo qabu jette sa marrabiidhaan waraabee nama marrabiidhaan waamnaan darbadde jiru inna haa ta'u sareedhuma godhee na darbate jette sareedhuma godhee na abbaarra jette abbaan murtii dhufeeti dhugaa rabbii kun nama gaddisiisa jechuudha dhugaa waaqa yeroo tokko gaafa laalu maaliif jennaani qabeenya har'a dhufuuf jennee qabeenya boru darbuuf jenne wanta biyya lafaa boru darbuuf jenne nama kaleessa cinaacha kooti jedhee wajjiniin ciisee abbaa manaa fi haadha manaa jechuun foon tokko nama abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii wajjin jiraatan akka sareetti gaafa fuudhanii gadi abbaararaan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii baay'ee jechuudha dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha micaayittiin suni gaafa ishiin dhufteetiin peejii tiktook irratti natti haasoftu jechuudha baay'ee tokkoon gaddi dhugaa waaqayyo isiniin jechuudhaaf jechuudha. Inna bakka bifuma namummaatiin ilaaluudhaani jaarsi biyyaas namni akkanumatti haasofsiisuun qabu jette bakka nama faana haasofte siruma warra mana murtii birrii quubseeraani waan tokko kana osoo hin jedhiin durammoo lafa abbaan isaanii nu kenne lafa abbaa isaanii irratti ijaarranneerra jette waggaa 7 wajjiniin teenye dhala tokko godhannee dhalli keenya sun nu gidduurraa boqote jette dhalatee waggaa 4tti nu gidduurraa boqote jette aaree sunirraa kan ka'e gara biyya ambaatti kanan deebi'e jette aaree sunirraa kan ka'e inna akka saree godhee na abbaarree abbaa murtii birrii quufeetiin jetti laalaa dhugaa rabbii namni keenyi gaafa birrii argachuudha dhugaa eessa jira eessatti jallatee ishii maal rakkatte innoo maal rakkate jedhanii itoo yaadiin akkasumatti fuudhaniitiin murteessanii jechuudha akkasumatti fuudhanii murteessaniitu har'a ishii immoo saree godhanii bakkeetti hambisan jechuudha dhugaa waaqayyo garuu yeroo tokko waaqayyo gaarummaa si barsiisuuf bakka fuuldurri kee bal'aa akka ta'e si agarsiisuu fi waaqayyo yeroo tokko nama qoraanii kana garuu qorumsa keessatti dogachuu hin qabnu turre nuti. Inna micaayittiin osoo kanan jedhii maatii koo si gargaaraan turre jettee osoo kana sanan jedhii shaanxaa koo fudhadheen mana daadaa kootti deeme jette. Mana daadaa kootti deemee tanan achi ji'a 1-2 ciiseen dhukkubni koo sun xannachatu narratti ba'ee jette. Dhukkubni koo sun hamma tokko natti wayyaa'e jette. Gaafa dhukkubni koo sun natti wayyaa'u waldaa deemee waldaatti kadhachiifadheen seenaa koo hundumaa warra waldaatti himadheen warri waldaa sun birrii 1-2 jedhaniitu birrii 80,000 walitti dhaabuudhaan jette waldaa keessatti. Silaa waan tokko qabeenya qabdu waan tokko shaanxaa shibshaa fudhattee baateen jechuudha. Birrii 80,000 1-2 jedhanii walitti naa herreeganiit ani koo birrii 80,000 suniin piroosii jammaree tanan gara Dubaayitti deebi'e jette. Gara Dubaayitti gaafan deebi'u inni immoo qabeenya inni qabu sun akka malee bakka gabaa akka malee qaba jette suuqii guddaa banee jette suuqii makkafaafaa banee nama biraa jaallateera jette qabeenyichi akkaataa malee ta'e makiinaa 4 bitee jette. Makiinaa 4 biteetu makiinaan tokkichi Sinotiraakii beektumtire Sinotiraakii isa wanni fe'u jechuudha. Sinotiraakiin kuni baakkorraati osoo gara sireetti moo sireerraa gara baakkootti jette osoo dhagaa baatee deemuuti galabbatamee jette. Inni gaafa inni galabbatamu shufeerris wajjumaan du'e raddaatiinis wajjumaan du'e makiinitiin namni mammaatachiin fuune jette achumatti caccabdee hafte jette. Ilaalaa dhugaa rabbii yeroo tokko jechuudha hojii waaqayyo. Inni amma immoo makiinaa manaas qaba jette. Osuma mi'a fe'ateetiin galaa jiruuti makiinaan inni mi'a ittiin inni fe'ateeru sun barii sa'aatii 4tti
jalaan mi'a wanni tokkicha baatee jette Addis Ababaa keessatti wanni keessaa baay'atiin maalidha maqaan isaa iyyuu maal jette yuuti bakka iddoo mi'a fe'an irraa jechuudha. Achirraa fe'ee baheetu dindilarraa galagalee galabbatamee jette. Gaafa inni dindilarraa bahee galabatamu inni immoo ofii isaatii kusaati fudhatti jette. Inni immoo bitaa ooleet akka isaatiif makiinaan darbeera jedheetu otoo galmaaf fiigaa jiruuti ofii isaa immoo dhaqeetiin keellaa irratti makiinaan jalaa galabatameetti. Dhugaa waaqa ji'a 2 keessatti makiinaa 3 dhabe jette. Ji'a 2 keessatti itoo akkanatti dhaqanii harkaan hin qabatiin osoo akkasitti dhaqanii harkaan hin qabatiin jette. Anaan bakka already jireenyuma isaa keessaa haxaa'ina baaseera. Nan dubbisuu natti hin dubbatu hin fuunesi micaittiin asuma jirti jette Dubaayii keessa jirti. Ishiin hojjette baay'ee turteetti jette Dubaayii keessa. Nutu walitti dubbanneera jette mica'oo ishii faana jechuudha. Bakka hin dhiiseedhuma waan hunduma isaa dhiiseen Waaqayyootti of kenneen Waaqayyo sinkii sanaan jedhe jette. Bakka Waaqayyootti of kennee man keessaa bahee jette ishiin. Gaafa kanii makiinaan kun akkanatti gaafa caccabu suuqiin kaanii bakka waan inni qabu sun makiinonni sun hundi isaanii jalaa caccabanii suuqiinis akka jirutti jalaa gadi deebi'e gaafa kaanii qabeenyi kaleessa akka malee ta'e sun hundumtu harkaa dhume jette haadha. Ani immoo dhaqee Duubaayii taa'ee waggaa 1.4 guuteera jettee yeroo sun Duubaayitti hojii jammareen jette. Mana namaa kontoraataan hojjedhatte waggaa 1.4 guuteeratti. Amma bakka akkaataa malee jireenyi isaa hundumtuu namni isa jibbee naannoon isa jibbee bakka akkaataa malee jireenyi isaa hundumtuu gadi deebi'e jette. Intalittiin kaleessaa waan hundatti ergitee akkas ta'e kun har'a bilbila isheerraa biloo gootee cufatte jette. Maraattee jette ofuma ishee asitti ishiin akka malee maraattee jette. Bilbila ishii gaafa ishiin biloo gootee irraa cufattu kana caala bilbila koo yaaluu jammare jette. Ani immoo yeroo sunitti nama biraa faana haasaan jammare jette. Sidaa jireenya isaa keessaa baateetti waan ta'eef. Ani nama biraa faana maree samaanaa waan hunduma tarsaafanne waan hunduma xumurreerra jette. Nama biraa sun faana haasaa jammareen fuulduratti sargii godhachuudhaaf ji'a 2 qofa nu hafeera jette. Silkii dawwala jette halkanii guyyaa silkii dawwala jettee maal dhabdee maal rakkattee jedheen gaafanii silkii jalaa kaasuuni. Ankaleessa saree godhee abaararee manaa na baase har'a immoo jaarsa waldahaa deemee jaarsa waldahaa guureet mana maatii koo deeme jette. Maatiin koo nuti hin beeknu keessaas hin qabnu jedhanii didanii ofirraa gashaniini jette. Gaafa kana ani dhaqee sargii koo Duubaayii keessatti sargii guddaa daggafadheen heerumee jireenya mataa koo jiraachuu eegalee jette. Gaafa macarashaa irratti maal godhaa siruma jireenyi inni qabu harka duwwaa ta'e barandaa taa'ee caatii qabuutu jammarette. Agartanii yeroo tokko namni gaafa qabeenya argatu qabeenya wajjin akka waan qabeenya wajjin dhalate akka waan qabeenyichi boru harkaan banne akka waan qabeenyichi yeroo hundumaa wajjin jirutti qabeenyi fixeensa akkasitti ilaaleetu ilma namaa hacuuca. Ilmi namaa namni har'a rakkate boru rakkataa miti. Inni har'a boolee boru beela'aa miti. Isinii galee inni har'a dheebote boru dheebotaa miti. Maaliif namni tokko hin hojjetan jijjiirama. Waaqayyo guyyaa namaaf kanna. Kaasaa namaaf kanfala Waaqayyo dhugaa dubbachuudhaaf. Mica'oo sun kaleessa saree godhanii birriidhaan abbaa murtii saree godhee mana haree ishee baasee har'a immoo barbaacha dhaqe. Waan godhu gaafa wallaalu. Gaafa kana inni kochi taa'ee caatii qaama jettee ani daa'ima tokko godhadheen gara Itoophiyaatti gaafa galu karuma mana koo duratti sun darbeen gala jette maatii kootti. Maatii koo wajjin walitti dhiyoodha jette. Magaalaan keenya magaalaa xiqqoo keessatti. Gaafa kana barandaa taa'eetu caatii nyaata jette. Kun olaanaan jedhanii natti agarsiisan jette maatiin koo na ajjabanii deemu jette abbaa manaa koo. Innis mucaa biyya kooti jette asii hojjetaa. Bakka inni waggoota baay'eedhaaf asii hojjeteera jette. Ani waggaa 3 bicheen hojjedhe jette yeroo suni. Bakka akka malee faayennee jette. Nurraa bareedeetiin akka siruma akka ajaa'ibiitiin deemnatti. Yoggaan asii ejjee isaa arguu waanuma dubbadhu sana wallaalee jette. Baay'ee tokko nan gadde jette. Baay'ee tokko. Inni sunis immoo abbaa manaa koo sunis hin beeka akka waan hundumtiyyuu ta'eeru dhaqee dubbisee jette haasofsiisee waan hunduma mariisiseenii jette. Wanta inni qabu uffanni isaa namatti hin tolu rifeensi isaa namatti hin tolu rifeensa irraa mursiisee uffata itti jijjiiree abbaa manaa koo jette harkatti birrii isaa kenneetu akka kanatti biraa deemne jette. Kaleessa micoo kana maal godheeni saree godhee abbaan reetiin ari'ee manaa baaseeti har'a immoo deebi'ee harka isheerraa nyaate.
Inna maal isiniin jechuun barbaade seeti. Jireenyuma jiraannu keessatti qabeenya har'aa laallee wanta har'a darbu laallee nama wajjin kaleessa guyyaa beeluu wajjin dabarsine guyyaa dheebuu wajjin dabarsine rakkina gurguddaa wajjin hin dabarsine irraa fagaachuu yookaan nama sunitti hamaa itti yaadu nurra hin jiraatu. Maaliif jennaani har'a rakkata malee boru rakkataa miti wanta fuuldura isaa jiru hin beeknu waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo yeroo kamiyyuu nama rakkisu har'a yoo rakkatte iyyuu boruun kee akka ifaa ta'e boruun kee ati haadha hiyyeessaaf ijoollee karaarra jiraniif akka taatu beekachuu qabda. Yeroo kamuu taanaan abdii kutuu namarra hin jiraatu. Kanaaf mucattiin kun abdii ishee sonkutii Waaqa ishee kadhachaa jireenya kaleessa dhabdee harkaa dhabdee jireenyi gaa'elli ishee diigame har'a garuu Waaqayyo immoo dachaa godhee kiisii godhee ishee kiiseeni. Kanaaf bara jiraannu keessatti qabeenyi homaa miti qabeenyaan namatti boonu qabeenyaan nama miidhu nun barbaachisu. Obboloota koo viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa waan